Hayyeen akkam jirtu kun eebbisaati kwa teknoolojii haakingii wantoota adda addaa teknoolojii wal qabatee kan isin biraan ga'u gara viidiyoo keenyaatti osoo seeniin dura like subscribe gochuudhaan maatii kanaaf warri haaraa taatan maatii ta'aa jenna. Gara viidiyoo keenyaatti yeroo deebinu YouTube itti fayyadamuudhaaf maallaqa argachuu yookiin qarshii hojjechuun ni danda'ama. Innis wantoota steepota baay'ee qabu. YouTube tokko jalqabuudhaaf steepii akkamiin nu barbaachisa maalirratti hundoofni YouTube hojjechuu dandeenya qarshii akka inni argamu yookiin monetize gochuu akka dandeenyu steepota baay'ee jiru. Steepii sana yeroo dabartaniidha YouTuberii ta'uudhaaf yookiin YouTube videos hojjetanii maallaqa argachuudhaaf steepii qabaa jechuudha. Viidiyoo namni tokko lafaakii viidiyoo hojjetee fi YouTube irratti upload godheef qarshii argatu jechuudha. Kanas tokko tokkoon steepiidhaan ni ilaalaa jechuudha. Jalqaba irratti concept yookiin contentii irratti hojjetan idea mataa keessanii jalqaba irratti adda baafachuu qabdu jechuudha. Maal irratti viidiyoo gosa maalii irratti hojjechuu akka barbaadan adda baafatu osoo YouTube yookiin viidiyoo hojjechuu hin jalqabin dura jechuudha. Innis idea yookiin contentii yemmuu jennu fakkeenyaaf amma teekii irratti gosoota teknoolojii wantoota teknoolojii wal qabatee irratti hojjechaa jira. Contentiin koo kana jechuudha. Akkuma kana isinis dandeettii keessan ilaaltanii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Dabalataan contentii gosa baay'ee jira kan mataa keessanii adda baasuu dandeessu yookiin YouTube irraa wantoota ilaaltanii walaloo travel ta'uu danda'a vlog hojjechuu dandeessu akkuma TikTok irraa argatan daansii garaagaraas ta'uu danda'a. Contentii gosa fedhii keessan irratti hundaa'een hojjechuu ni dandeessu. Inni lammataan immoo contentii keessan bifa kamiin akka hojjechuu dandeessan pilaanii gochuu qabdu jechuudha. Pilaanii yemmuu jedhu kun dirqama miti garuu yoo pilaanii guutan dursaaf duraa duuba isaa yoo sirreessitan gaariidha. Ittaansii kana erga idea hojjetan qopheeffatanii yookiin contentii keessan qopheeffatanii Google account banachuudha. Google account jechuunis emailii yookiin gmailiis ta'uu danda'a banatanii sanii booda gara chaanaalii banuutti ni seenaa jechuudha. Sanii booda emailii erga banatan jechuun already chaanaalis banatan jechuudha. Maaliif YouTube chaanaalii fi emailiin walitti connective waluma keessa jiruuf emailii yoo qabaatanii already nama chaanaalii qabdu jechuun ni danda'ama. Sanuma setup gochuu dandeessu. Inni ittaansee sadaffaa irratti setup gochuudha. Setup jechuunis adjust wantoota sirreessuu qaban sirreessuu jechuudha. Chaanaalii keessa maqaa baanarii yookiin profile picture isaa fi cover isaa footoo chaanaalii keessan ibsu irra godhachuu qabdu jechuudha. Itti aansee yeroo viidiyoo keessan hojjetan high quality dhaan yookiin kaameeraa smartphone fayyadamu yookiin high quality qabaachuu qaba viidiyoo sin hojjetan. Quality yemmuu jedhu sadarkaa marra jirtaniini hamma dandeessan smartphone fayyadamu Tecnos ta'uu danda'a Samsungis ta'uu danda'a gosa barbaadan itti fayyadamtanii quality isaa guddisuuf yaaluu qabdu jechuudha. Itti aansee viidiyoo keessan erga waraabdanii contentii keessan irratti hunduuftanii editii gootu. Viidiyoo keessan editii gochuu. Editii fi warrootiin CapCutiin jiru VN gosa baay'ee jira. Viidiyoo editii gochuudhaaf appilikeeshinoota kanneen fayyadamtanii editii godhachuu dandeessu. Inni afuraffaa irratti argamu viidiyoo keessan editii gochuudha jechuudha. Itti aansee viidiyoo keessan upload erga hojjettanii xumurtanii viidiyoo keessan erga xumurtanii booda YouTube irratti upload title mataasaa kana dursa wantoota nuti hin kaasne jiru. Title dursanii kan ta'e editiin wantoota thumbnail coverii full irratti dhufu coverii thumbnail afaan YouTubetiin thumbnail kan jedhamu hojjechuu fi qabdu jechuudha. Full yeroo viidiyoon keessan gadhiifamu fuulduratti kan ba'uuf viidiyoo keessan kan ibsu footoon tokko thumbnail jedhama jechuudha. Isas hojjechuuf qabdu. Editii keessatti sababan ibsii fi isa as keessatti step isaa keessatti hin ibsine. Innis thumbnail upload osoo hin godhin dura thumbnail irra godhachuu qabdu jechuudha. Itti aansee title jechuun mata duree kennuufii qabdu. Contentii keessan irratti maal akka ta'e yoo walaloo ta'e mata duree walaloo sana
teknoolojii waa'ee amma fakkeenyaaf waa'ee YouTube irratti hojjechaa akkamitti YouTube jalqabu qaba jedheen barreessuu qaba. Akkasuma taayitilii kennuufii qabdu. Saniin boodadha uploadii kan isin gootanii jechuudha. Itti aansee promotionii hojjechuu qabdu. Viidiyoo keessan viidiyoo hojjetan kanaa fi uploadii erga viidiyoo keessan YouTube irratti uploadii gootanii booda promotioniin kunis karaa social media garaagaraatiin Facebook irrattis ta'uu danda'a, Telegramii fayyadamtanii TikTok irrattis viidiyoo linkii viidiyoo keessan irraa murtanii gadhiisus ta'uu danda'a. YouTube channelii haaraa akka eegaltanis wantoota adda addaa baanaariidhaanis ta'uu danda'a. Karaa social media promotionii hojjechuudhaan subscribe baay'ee argachuu dandeessu. Innis monetize yookiin qarshii viidiyoon keessan YouTubein channelii keessan qarshii akka inni hojjetuuf isin gargaara jechuudha. Itti aansee walitti fufinsaan viidiyoo hojjetu kun baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. YouTube channelii yeroo jalqabdanii viidiyoo tokko hojjetanii ji'a 2-3 turtanii deebisanii ammas ji'a 1-2-3 booda viidiyoo tokko gadhiistan channelii view hin qabaatu. Yeroo jalqabii irratti walitti fufinsaan viidiyoo hojjechuun dirqama. Kanan ta'uu taanaan viidiyoon keessan baay'inaan view guddaan argatu. Namoonni baay'een akka isaan subscribe gooneefis view guddaa kan argannis ni godha. Channelii keessanis baay'ee ajjeesaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo walitti fufinsaan hojjechuu. Itti aansee kan jiru analytically audience namoota viidiyoo keessan hordofan adda baasanii beeku. Audience keessan maal akka isaan hordofan, hordoftooti channelii keessanii maal akka isaan hordofanii fi fedhii isaanii adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Commentii irrattis yommuu isaan isiniif barreessan dogoggoraa fi jajjabina akka isaan wantoota isin jabeessan adda baastanii irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Itti aansee channelii keessan ulaagaa lamaan monetize godhachuudha. Innis channeliin tokko monetize ta'e jechuun yookiin qarshii hojjechuu jalqabe jechuun ulaagaa lamaan keessa yoo darbedha. Inni baay'ee basic ta'e tokkoffaa irratti subscribe 1,000 yoo qabaate 1,000 isaa ol yoo qabaate, lammaffaa irratti immoo watch hour 4,000 yoo ilaalamedha. Watch hour 4,000 yommuu jennu daqiiqaa viidiyoo keessan irra jiru walitti ida'amee sa'aatii 4,000 yoo ilaalame ulaagaa lamaan kana subscribe 1,000 olii fi watch hour 4,000 ol yoo qabaate monetize ta'uuf ulaagaa isaa xumurtanii jirtu jechuudha. Karaa kanaanidha kana lamaan yoo guutanidha monetize yookiin qarshii hojjechuu kan hin danda'u channeliin keessanii jechuudha. Itti aansee seera YouTube eeguu. YouTubein seera mataa isaatii qaba. Seerota YouTube kanaa eegnee yoo seeraan viidiyoo keenya hojjenne YouTubein akka nu qarshii argannuuf nu gargaara jechuudha. Seerota baay'ee qaba. Copyrightii wantoota jedhaman viidiyoo nama saawundii namaa fayyadamuudhaan viidiyoo hojjechuu wantoota garaagaraa jira. Seerota isaa seetingii keessa lixanii gara fuulduraatti seera YouTube isiniif viidiyoo nan hojjedha. Commentii irratti naaf barreessaa yoo akkan isiniif hojjedhu barbaaddanii. Steppiin isaa kanadha. Steppii gosa baay'ee jira garuu wantoota keessa basicii warra ta'an isiniif ibsuu yaaliin jira. Jalqaba irratti kontentii mataa keenya adda baafachuudhaan maal irratti hojjechuu akka dandeenyu. Itti aansee emailii banachuu yookiin Google accountii banuudhaan sanii booda channelii emailii banee jechuun channelii already channeliinis sababa wal qabatee jiru emailiif channeliin achuma irratti setup yookiin adjust godhachuu dandeenya. Taane channelii keenya profile picture wantoota kontentii keenya wajjin wal fakkaatu yookiin footoo mataa keenya ta'uu danda'a. Profile isaa fi maqaa channelii keenyaa moggaasuudha. Taansee yeroo viidiyoo keenya hojjennu quality isaa adda baafachuu. High quality dhaan hojjechuudhaan view guddaa kan argatu godhuu dandeenya. Inni taansi jaffaarratti step jaffaarratti kan argamu viidiyoo keenya editii gochuu fi thumbnailii garaagaraa hojjechuu. Yeroo osoo viidiyoon keenya gadhiifamin dura wantoota hojjechuu qabnu sisirreessuu jechuudha. Viidiyoo keenya wantoota barbaachisuuf hin barbaachisne adda baasuu jechuudha. Application garaagaraa jira viidiyoo keenya editii gochuuf kan
itti fayyadamaa jedhee sin gorsu kan baay'ee karaa salphaa ta'es CapCut VN fi InShot itti fayyadamuu dandeessu jechuudha.